السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجا أمة ميديا شمار كفوني ورونا من تابرا وردولي انت بكمرتين سلامتان سناقيت سنيجي بروادا أدى مجايا وانتي يا سلمون واي وانتي يا سلمون تكلم مرة بجو ديما ليفا وانا وفل شاي سنيجي نما كلها سرت سرب فولا بيجي كيا رت منتصو كيا من وفل شاي ورونا من تابرا وردفتانيزي garuu wanti takka wanti nama dhibu nama amansiisaa irraallee dubbadhu nama gata. Mucayyoon suni yeroo darbee dogongora ilmoo abbaan qabne argachuu isitti namni karatti haftee haatiin abbaan irraa baqatanii adda sadarkaan isii jireenyi isii fooyya'ee bakka kana jirti. Jireenya isii fooyya'uu kanaan wal qabatee fuula miidiyaa tiktookaa kanatti erga dhuftee dubartoonni habashaa taatee saba biraa taatee garuu hin beekani nyakki jette akka saree maraatteetitti subhaanallah. Dhiisaa rabbiin waan namaa qadaris hin dhabu. Rabbiin galgala nama ganama fixeensaa galgala nu tolchi jedhani. Jireenyi ilma namaa kana keessatti namni waa hin mudanne jiru. Garuu mudannoo isaa san keessaa barnoota argata, muuxannoo argata, waa hedduu barata namni mudannoo qabu jechaadha. Saniifuu isiin kaleessa nama rakkoo keessatti haadha abbaa ofirraa dhabe taate ijoollummaa ofiitti qalbii ofii keessatti jireenya ofii keessatti mucayyoon tun umrii haganaatitti haadha daa'ima taatee daa'ima isa wajjin daa'ima argadhe jettee hin ganne qabattee isiin daa'ima garuu daa'ima argattee daa'ima akkasii kunuunsuun isii hedduu waan garaa nama nyaatullee waan namni nu barnoota irraa argachuu irra hedduu nama ilma yoo argate subhaanallah hin gata. Rabbi najaa nu haa baasu waan arginuu fi waan dhageenyutti illee rabbi najaa nu haa baasu. Amma mucayyoon tuni waan kanarratti sirrii goote jedhee deeggaruu kiyya osoo hin taane jireenya isii rabbiin fooyyessee adda fuula miidiyaa irratti argamtee nama ofii uf danda'ee nama ofii uf jiraachisee yookaan ilma ofii sanuu akka gaariitti jiraachisuu danda'u ta'utti maaltu nama hinaafsise irra hedduun kama rakkoo isii iyyuu quba hin qabnetu miidiyaa kanarraa wac jedha. Garuu rabbi sababaa godhee fi rabbi wanti sababaa godhee fi EBC irratti dhiyaatte miidiyaa san irratti hakkaa isii haalataa isii namni daawwataa ture. Amma garuu jireenya sanirra jireenya nama uf danda'u taate erga miidiyaa tiktooka kana as dhufte yoo as baate namni akkatti jiraatu jireenya ofii abbatu beeka. Akka feetatti yoo jiraatti silaa isii rakkuma ganamaa saniin arguu barbaadammoo maalumaa fi viidiyoo ma isin tiktooka irraa hojjettee gadhiiftuun tiktooka waliin geettan. Ilmi namaa bari yoo ganama rakkataa ta'es rabbiin rakkoo san keessaa isa baasuu danda'a. Saniifuu nama tokko gaafa rakkoo isaa argitanii gammachuu isaallee gammadaafi rakkoo isaa sanirraa gammachuu inni argateefillee gammadaafi. Kanaafi dubartiin asirratti waa'ee mucayyoo sanii fuula miidiyaa irra mantaasitanii ganaallee fiduu eddaa ganaallee akkas ta'uu eddaa maarree ta'uu eddaa jettanii of qusadhaa bilis of qusadhaa waan of qusatanii namni wanti hundi bakka san hin taa'u karakkatees rakkoo keessaa baay'ee fooyya'uu danda'a jechaadha. Saniifuu isiin nama rakkatee rakkoo keessaa fooyya'e waan ta'eef yomaa miti aburraattu haa taphattu. Maali singalche jireenya isiiti jireenya mataa isii haa jiraattu mirga isiiti akka feete yoo jiraatte maaltu nama galche akkana qullaa sirbu qullaa akkana ta'uu deeggaruu kiyya osoo hin taane jireenya dhuunfaa isii keessa seenee namni waa hedduu haasa'uun maaliif barbaachise gaafa isiin rakkattee gaafa isiin karatti haftee gaafa isiin waa hedduu keessa dabartee isiinuu daa'ima isa wajjin akkas rakkatee sadarkaa kanarra geette namni quba isii hin qabne adda isiin eega rabbiin nama sababa godhee fi tattaaffatee bakka kana geettee quba itti qabu viidiyoo irra waraabu waan hin malle jechuun hamilee isii tuquun gaarii miti. Namni asirra waa haasa'u hamilee isii tuqee nama kaayoo qabu yoo taate isiin nama rakkoo keessa dabartee fi mudannoo isii mudate keessa dabartee barumsa argate gaafa taate waan isin jettan kana gurraan hin dhageeffattu. Kanaaf namarraa bu'aa nama fuula miidiyaa irra dhufee jiruu fi jiraachuuf tattaaffatutti gufuun ta'inaa irraa gadu bu'aa. Namni waan agadu jalqabbii isaa birri 5 yoo ta'e boru 10 godhataa 10 irraa 20 godhataa 20 irraa 30 50 godhataa akkasi guddatee
sadarkaan isaa sadarkaa kaleessa listiroo irraati argiturraa sadarkaa abbaa makiinaatii fi abbaa fooqaa ta'uu danda'a. Inni jiru ofiiyyuu osoo dogongorre jiruun godhatu, osoo dogongorre jiruun fooyyeffatu. Dogongora ofii irraa muuxannoo hedduu argata, barumsa hedduu hubata, waa hedduu fooyyaa jechaadha. Saniifuu nama kalee dogongore tokkotti quba qabdanii irraa haasa'uun hin barbaachisu. Inni suni dogongora ofii irraa of baree waan keessa darbe irraa of baree barnoota hedduu qabaachuu danda'a, beekumsa hedduu qabaachuu danda'a, fooyyessee nama fooyyessuu danda'a. Saniifuu nama kalee dogongora qabu irratti yoo hadhaa fooyya'ee dogongora ofii sanirraa of baree as bahee fuula miidiyaatti waa dubbachuuf yaale hamilee isaa tuquuf hin yaalinaa jechaadha. Maaliif namni jiruu ofii jiraata malee jiruu namaan jiraatu. Sanaafuu mucayyoo sana osoo yoo hin taane nama biraatiifuu ilaalchi namni namaaf qabu hamilee namaa tuquu irratti namoonni hamilee namaa tuttan isin barta kalee akkas taate isin bar kalee nama akkasiiti isin bar kalee nama akkasiiti namuma akkas ta'u sanuyyuu warroonni hamilee namaa tuquudhaaf asirratti seekkartanii osoo gorsitanii waan beektan osoo himtanii baay'ee gaarii ture. Maaliif namni dogongora ofii irraa waan baratu qaba, waan hubatu qaba, waan itti yaadu qaba. Saniifuu hamilee namaa tuquu irraa of qusadhaa isiniin jedha. Saniifuu isii kaleessa akkasitti argitan jiruu isii guutuu akkasii warra arguu feetan jiruu nama kana namni fooyyee nama kana arguu hin feene rabbi isinii haa laaffisuuf qusadhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif jennaan ilmi namaa hin dogongora darbe irraa waan baratu qaba. Saniifuu namni jireenya ilma namaa keessa namni dogongore hin jiru, garuu dogongora ofii irraa waan baratu qaba, waa hubatu qaba jechaadha. Ammallee deebitee akkas taata, ammallee deebitee maarree taata, akkas taata. Subhaanallah, keessaayyuu dubartiin lama abashaadha na fakkaate, maaliif akka akkana isaan taatu rabbi isaanii haa laaffisu. Soo kanaaf jiruu namaatti miqanyinaa haa tattaaffatu namni waan beekuun tattaaffatee ofaa jijjiiruu dhiisaa isiniin jechuu barbaada. TikTok irra namni oolu ishii bichaa osoo hin taane akka fedhe ta'uu maratu asirraa oola. TikTokiin isiif hojii yoo ta'e, isiif faayidaa yoo ta'e, haa itti fayyadamtee jiruu ofii geggeessitu. Wanti nama rakkises, wanti nama gahes hin jiru jechaadha. Ati dammoo yoo si barbaachise viidiyoo meeshaa ilaaluu dhiifta, laayikii ma kennuufii dhiifta, kooppi liinkii ma godhuufii dhiifta. Wanti si hinaafsisee asirra si iyyisiisu hin jiru jechaadha. Namitti habashaa iyyitu san hin biraan nagaa sagalee kiyya kana. Soo kanaaf nama lamatu mucayyoo tanarraa iyya. Gaafa abbaa dhabde, gaafa haadha dhabde, isin fuula miidiyaatitti nama waa hojjetu ta'uu hin dandeettu. Ilmi namaa sammuun ilma namaa kun akkami akka yaadduu fi hinaaffaan akkanaa kun akkamiin nama akka dhufu eedannoo naan galuun. Jireenya namaa keessa nama hinaafsisuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Nama tokko gaafa inni argate, nama rakkatee rakkoo keessaa bahe tokko gaafa argite, wayyoo rakkoo keessaa bahee fi baga rabbi godheef jedhaa gammadaaf malee isiin sun akkas taate kaleessa waan akkasiitiin himamte adda miidiyaa akkana taate jettanii quba itti qabuun dura sammuu keessanii quba qaba. Maaliif jenna ilmi namaa kadhalatee bakka sanii taa'uun guddataa wanti achi taa'u hin jiru jechaadha. Wanti hunduu ni fooyya'a, adeemsaan fooyya'a, yeroo fooyya'a, yeroo ofii eeggatee milkaa'a wanni martu jechaadha. Kanaaf nama kaleessa waa isa mudatanii mudannoo sanirraa adda bakka gaarii tokko argitan gammadaa fi malee hamilee isaa dha'uuf miidiyaa kanarra olii gadi hin butina yoo isiniif galata'e. Ilmi namaa jireenya ofii keessatti wanti isa hin mudanne hin jirtu. Mudannoo kan qabne illee hin jiru. Kanaaf nama waa mudate tokko eega rakkoo san keessaa bahee jireenya isaa fooyya'aa argitanii jireenya isaa fooyya'aa sanii gammadaa fi malee gadditanii fi hinaaftanii miidiyaa irraa abbaa san galchuudhaa fi yaalina. I don't care namni itti yaadu. Maaliifuu barbaachisime? Nama saniif gammachuu barbaachisaa aslaan. Namni sun rakkataadha, rakkoo san keessaa adda sadarkaa kana gahee jedhanii yoo itti gammadanii fi yoo san irra gaariidha. Rabbiin illee yoo san jaalata. Soo kanaaf nama tokko yoo bakka hamaatti kaleessa argitee bakka hamaa sanirraa fooyyahee waan gaarii qabaata yoo ta'e nama saniif gammada. Nama saniif gammaduu yaalaa malee kaleessa akkasiiti adda akkana taate
kaleessata akkasiiti ammallee akkas ta'uu heddii jettanii hamilee namaa miidiyaa irratti tuquuf yaadina warroonni miidiyaa kanatti hojii godhatanii sochootan. Maalumaafuu taanaan waan ilmi namaa hojjete tokko yoo si gammachiise laayikii godhiif yoo si gammachiisin bira kuti. Kanama akka nama tokkotti waan isin daladdu kana jabaadhu kana waan gaarii dalagaa itti fufi jechuu kiyya osoo hin taane mucayyoon tun akka nama tokkotti ijoolleedha akka nama tokkotti daa'imallee qabdi akka nama tokkotti rakkattee rakkoo keessa dabartee mageette garuu tiktookiin kun namaaf hojii ta'eera. Eega tiktoka kana hojii godhattee isin as baate maaliif hamilee isii tuquun barbaachise ka jedhutu na haasofsiise waa'ee isii irraa jechaadha. Eega tiktokiin kun namaaf hojii ta'ee eega bisinesa qabaatee eega faayidaa qabaatee waan rabbi isii laaffisetti haa jiraattu. Jireenya isii mataa ofii haa jiraattu akka feetetti jireenya isii irraa maaltu haasa'u isii nama arge. Saniifuu dhiifama mana uffachaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Jireenya namaa kana gaarii yoo argitan itti gammadaa fi malee ittiin gaddinaa hin miqqeenyinaa isiniin jenna. Saniifuu waan haasa'u keessatti gongorroo yoo jiraate afoomnaa lillaa.